karaa kanaan bifa kanaan deemuu qabna kanaafu qabsoon ammatti deemaa jiru arrallee hiriira guddaa Minnesota irraa deemuuf deemaa jira warreen dhageeffataa jirtan hiriira kanarraa hirmaadha arraan tan hiriira hayyoonni amantaa yookaan abbootiin amantaa qopheessanii jira isaantu hiriira kana qindeessa isaantu hiriira kana hoggana immoo sabaaf sablammoota hundaatu irratti hirmaata adda dhaabuun qabnu dippiloomaasii wanni ala kanaa deemu adda dhaabbachuun qabu ta biyya keessaa immoo qeerroon if qopheessi qeerroon ajaja if qopheessi akka gaarii qophaawa gaafa qophooytan taraa tana booda ta dhumaati tun fincilli amma booda godhamu ha dhumaati fincila goonu kanarratti ilaaf ilaameen mariidhaan godhachuu qabna jechuudha so kanaafu akki nuti itti walii galluutu murteessaadha jechuudha so kanaafu jabaadhaa furmaanni jiru qabsoo teenya cimsinee itti fufu mootummaan digee jira jennee sammuu teenya amansiifnee akkamitti lafaan dhoyna jechuu hundi keenya erga if amansiifne tokkummaadhaan dhugaan isinin ja'a boru ganama hayyoota keenya hidharraa baasuu dandeenya jechuudha maaliif arraan tana abbootiin garaa nu keessatti bitamanii akka nama jabaa if fakkeessan kun yeroo gabaabduudha fiixeessa ganama waan ganama fiixeessi ganama akkami bishaan oggaa ganama kaatu bishaan fakkaata daqiiqaa takka booda oggaa aduun tibaate maal ta'ani bada arraan tana warreen biltsiginnaa kaadiree fi kun hundi seenaa ta'uuf ta'an yeroo gabaabduu booda tana jala muraa ifitti hima warri biyyaallee wanni isin iyyaa turtan please sagalee takkaan waan nu dabarsan nu dabarsaa nu marihadhaa jettan hayyoonni keenyaas arrarraa eegalee akkuma arraan tana OMN garaa nu qabbaneessatti jabaadha OMNnis jabaadha hayyoonni keenyaas jabaadha conventional leadership tokko qopheessa kararra haayuu qabna ni qopheessina immoo akkamitti waan kana fuuldura dhiibna hajennu irratti jabaannee sambooda qeerroofillee ajajni ammaan tana dhoohuuf deemtoggaa jaan qopheessu kana hatattama wanni godhuu qabnu waan khalee je'ellee irran deebi'a qabsoo namuu jireenya qaba jiruuf jireenya qaba qabsoon istirateejii feeti qabsoon diinagdee feeti qabsoon waa hedduu barbaaddi jira keenya arraan tana asirra taa'ee aniin akkana iyyuu kun gizeen xiqqaasi amma shilli jee jireenya kiyyaanis qonqoon na eeggata kiraa manaan na eeggata biddeenaan na eeggata dalagachuun qaba carraaqachuun qaba sa'aatii 24 if kannuu hin danda'u nama hedduu jira akkasii hayyootas ta'ee miidiyaas ta'e kun hundi namuu if qabee ka godhaa jiru yoommoo konvenshinarra dhufne oromootii qarshii miliyoonaan nama accountable goonee maallaqa ganneeyne namoota accountable goosifne ammaan booda namoonni amma booda jaarru duuba deemne eessatti akka baatu sumuuniin teenya jala hordofneeti nama itti haayar godhannee nama istirateejii nuu baasu nama karaa nuu qabsiisu itti aboo waan dalaydu dhiis huno wanni ceetuuf tanaa mi'ee huno siif kafallasii dandeenya duubaa taa'ii dalagi kana godhi akkas godhi ati miidiyaa wanni gootus arrarraa eegaltee wannummaan vaalantarii qofa nu dalayduuf hin jiru hoodhu sii kafallaatis dalagi ati waan kana godhaa jirtu atis hoodhu si dandeenya qeerroo atillee hoo if wallaani atis kana godhi san godhi jechuudhaaf nuti walii dhufuu qabnaa jechuudha mataa walii qabachuu qabnaa jechuudha erga mataa walii qabanne immoo maal gochuu qabna diinagdee walii buusuu qabna karaa nuti irra walii galle feenu qabsoo karaa nagaatiin short term plaanii mootummaa kana jiisine akkamitti goonee fuuldura deemna ka jechuun irratti feenu afaan qawweetiin deemnu feenu karaa nagaatiin fincillu feenu waan feena goonuuf dura nuti walii dhufuu qabnaa jechuudha diinagdee walii darbuu qabna walii fachiisuu qabna kanaaf gizee namni tokko as bahee haasa'u jarjarreetuma furmaanni maali jenna furmaanni kana caalee hin jiru akka yaada kiyyatti yoo isinii teeni fudhattan jechuudha kun yaada haji xinxalaati yaada mataa kiyyaati akkana na fakkaatuun isinii himaa jira jechuudha kanaafuu jabaadha qabsoon teenya isinitti hin fakkaatin waan nutti dukkanoote isinitti hin fakkaatin dukkantii tagama bariisaasan yaa sabahoo abshirni bariiti akka reefun tana baname san eenyu siyyoota akka siyyoo sanitti dukkantii gizee ganama subii barii deemtu qoni jabaatti akkasan isinif fakkaatti malee nuuf bariiti oromoodhaaf oromoon dalaytee jirta silaa qabsoo hiriiraan eegaltu arraan tana qabsoo paartii hiriiraa eegalteeti humna isaa already mogolee caccabsitee jirta ammaan booda mataa walii qabattee alaa keessaa wal dubbisaa qabsoote finiinsu hayyoota kee mootummaa kana harkaa fuudhu san booda waan si baasu mootummaa akkam akka jaarachuu feetu mootummaa oromiyaa jaarradhu feetu akka feete godhi dura walitti hoottu waliin marihadhu qilleensarraa lafarra gabbu tajattu dhaamsin asini qabu fayyaa argadhaa waan hojjetuttaniif arraan tan hiriira guddaa jira
hiriira guddaa kana hiriira guddaa jira hiriira Minnesota irra nafina jabaadha walit dachaana kana fakkaatti jechu arranta road mapping qabsoo teenya akka haaji xinxalaan itti fakkaatetti kana na fakkaatti short term planning is long term planning conventional dubbannu short term planning mo amma dafne godhu qabnu ujeetin isin dhaleessee jira fayyaa argadha waan hojjetataniif walit dachaana sirba Jaafar Yusuf nagatti Sijiraji nalata Debite bariroro of kopesi agero Fakata socorro balina data yo ko fi dare ko mal tu fakata